Ashamaa daawwattoota keenya akkam jirtan kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Qophiin keenya kar'aa amma jalqaba. Haga xumura qophii keenyatiin akkan waliin turtan isin affeerra. Qophii keenya kar'aatiin mata duree filmaata fakkeessaa jedhu irratti marii goona. Marii kana taasisuuf keessummoota lama qabadhee dhiyaadheerra. Isaanillee keessummoonni keenyallee Obboo Amanu'el Bayyanaatii fi Obboo Liban Waaqooti. Keessummoota keenya affeerraa keenya fudhattanii gara toora miidiyaa walabummaa Oromiyaa baga nagaan dhuftan. Galatoomsiin jedha. Dr. Bayyaan galatoomi waan hireetan nuu kenniteetin yaad kenna ibsachuu fi carraa arganneef. Ayyee keessummoota keenya isinillee galatooma akkuma reefa seensa keessatti ibse kan irratti maranneetiin jennu filmaata torbaan kana wixata darbe kana impaayera Itoophiyaa san keessatti godhame isin marruu hordoftan jedheetiin abdii qaba. Filmaata dhiyoo tana godhame kana gaazexoonni addunyaa gugurdaan ka akka Washington Post, ka akka New York Times, CNN fi akkasumas BBC'n qalbii gaarii itti godhaniitiin gabaasanii filmaata kanarratti wanni baay'een isaan jedhan marruu wal fakkaata. Filmaanni kun yeroo badduu keessatti, yeroo tasgabbiin hin jirretti, yeroo lolli jirutti, yeroo beelli biyya keessa jirutti filmaata yeroo dheeraaf dabarfametu amma geggeeffamaa jira ka jedhu kaasanii. Kanarratti kun immoo jechi isaanii kun ka argisiisu filmaanni kun haala rakkoo keessatti akka ta'aa jiru argisiisa. Mee isaan akkana jedhanii isin immoo akkaataa haala filmaanni kun itti ta'e daawwattoota keenyaaf akka hubataniif mee gabaabsatiiti haala filmaanni fakkeessaa kun itti geggeeffame irratti yaada gabaabaa nuu kenna. Obbo Amanu'el sirraa jalqabama. Ayyee galatoomi Obbo Bayyaan. Biyya keenya keessatti filamni fi seerri filannoota katabamee taa'eeraa konstituushin waan jedhan keessa hin jira waggaa 5 filannoo godhan jedhan. Filannoon akkasii sun abdii gaariidhaan hawwii guddaadhaan eeggamaa ture. Muummichi kun mootummaa irra ba'ee jalqabee. Maaliif isatu jedhee nuyi filannoo nagaa hin goona waan jedheef sabni illee abdatee eegaa ture. Filannoon sun hin darbitee biyya keessa nageenyi hin jiru lolatu ka'ee filannoon hin ta'a. Biyya nageenyi keessa hin jirre keessatti filannoo gochuunu baay'een waan xiqqoo nama sirriitti hin ta'u. Maaliif waan baay'eetu dugda duubatti hafa. Sabni lola keessa jira. Sabni beela keessa jira. Uummanni kunii eenyu filata? Kaarra biyya san bulchaa jiru mootummaa badhaadhaa anatu saba kanaaf haasaa jedhee yommuu bayu uummanni kun waa dhagayuu qaba. Kaampeen ka jedhan jira biyya kanatti midhadheetii pilaan akkanaa qaba. Yaada akkanaa qaba. Biyya kana guddisuuf tanatu ta'uu qaba. Anammoo akka badhaadha Bilxigginnaa paartii saniititti saba kanaaf kana hojjechuu qophaa'eera jetteeti sabatti himachuu qabdaa sabni sibiluu qaba. Sila akkas ture. Garuu akka arginetti warri badhaadha paartiin badhaadha bakka hundumattuu dhaqaniiti wanti isaan sabatti dubbataa turanii saba sodaachisuu. Sabaan yoo isin nuufillee nama ajjeesuu, nama hidhuu kana itti lallabaa turan. Kanaaf hamma filannoon kunii innaati ilaaltu karaa tokkoonii nuuf filtan malee nagaan hin jiru ka jedhu. Maaliif itti himaniiran. Kana goonaa yoo isin nuufillee kanatu deemaa jedhaniiran. Lammaffaa paartileen adda addaa biyya san keessatti qoodan fudhan. Keessattuu biyya Oromiyaa keessatti paartiin akka Ofeekoo, Adda Bilisummaa Oromoo kunniin qoodan fudhan. Maaliif miidhaa isaan irra ga'ellee hin beekna. Mootummaan illee akka isaan waliin dorgoman hin fedhu. Maaliif hin sodaatanii paartilee kanniin
sabni guddaan isaan waan deeggaruufi dhibbaa dhibbatti innaa laaltuu biyya san keessatti seerri amma filannoof jedhanii baasan kunillee karaa boordii filannoo ittiin geggeessu kunillee innaa laaltu baayasti maaliifi namoota achirratti kaa'eeru hundumtinuu mootummaatu achirra kaa'e kanaafi waan fedhan haasayaa kana godhaa isaan jedhanii isaanitti waan himan. Dhibbaa dhibbatti innaa laaltuu free and fair election kan jedhu hin turre xiqqoo nama rakkisa kanaaf waa'ee kana amma filannoo kanaaf kanuma yaadnu kiyya. Hayyee galatoomi obbo Amanu'el obbo Liban gaafima san irratti mee yaada keessan nu kenna. Anin yaadii anitti dabaluu fedhu waan obbo Amanu'el kaase irratti wanni ani sila xiqqoo qicuuf maali filannoon piroosesii dimokiraasii tokko keessaa tokko. Dimokiraasiin yoom jiraata, dimokiraasiin yoom hin jiraanne jennee ilaaluu qabna. Itoophiyaa keessa yoo fudhannees hin jenne Ogaadeen rakkoo jira, Afaan rakkoo jira, Gujii Bahaatiif Gujii Dhihaa, Boorana, Wallagga, Beenishangul, Gumuz, Tigraay, zoonii Amaaraa keessa Walqaayit keessa rakkoo jira, Walloo keessa rakkoo jira. Almost yoo laaltees hin jette 80% of national territory biyyittii lafi sun qabdu harki 80 waraana keessa jira jechuudha. Waraana keessatti dimokiraasiin tootaali hin jiru. Dimokiraasiin yoo nageenyi jiraate, yoo tasgabbiin jiraate qofa hojiirra ooluu danda'a. Atin waraana dheettamoo nama filatta yoo lafti nagaa hin qabne. So tokkoffaa filannoon kun yeroo nageenyi hin jirretti ta'ee jennee hubanna. Addunyaalleen kanum jechaa jira. Laf nagaa hin qabne keessatti laf uummatii waraanaan sardamaa jiru keessatti filannoo tolchuun karaa mitii jetti addunyaan. Nulleen sun jechuu dandeenya malee wanni yaadii biraa nu haaressi nuti dhiyeessinu jiru. Kalammeessoo yoo ilaaltees hin jette issue of representation. Eenyutu na wakkalee, eenyutu bakka kiyya bu'ee filannoo seenaa yoo jennees hin jenne. Beenishangul keessa rakkoo jira, Qimaanti keessa rakkoo jira, Tigraay tootaalii filannoon hin jiru, Oromiyaa keessa rakkoo guddaa jira. Lafa Oromoo keessaa harki 40 or harki 50 gahu waraana kee jira filannoon hin jiru. Ogaadeen keessa akkas, Afaar keessa akkas. Laf filannoon hin jirretti filannoo deemsisuun loojikali hin mul'ataaniti. Akka seenaa siyaasaatitti haa ta'u, akka seenaa uummataatitti haa ta'uuti lafa kana keessatti namni yoo wakiil hin qabaatin filatameef filannoon deemuu baatullee isaa sunuma. Jechi tokko jira. Atin yoo wakiil hin qabaatin fakkeenyaaf Oromoo haa fudhannu. Paartiin Oromoo gugurdoon 2 filannoo keessa hin seenne. Paartiin Oromoo didiqqoon paartii biyyoolessa Oromiyaa haa ta'uuti, paartii Oromoo Abboo haa ta'uuti, paartii tokkummaa haa ta'uuti. Warri kun cuftinuu iskeeliin guuttan yookaan kiraateeriyaa hin guuttan jedhanii already ari'amanii jiru. Filannoo keessa hin jiran. ABO fi KFO'n akka filannoo keessatti qoodiin fudhannee dhowwamanii jiru. So ummati miliyoonii 50 yoo representation hin qabaatin, yoo nama isaa bakka bu'eetiin isaa filannoo fiigu hin qabaatin, dimokiraasiin isaa hin jirtu jechuudha. Faranjiin maan jetti? Cunqursaan tokko deemee yoo cunqursaan tokko ka biraa dhufees hin jedhe garbummaan
haftee jechuun. TPLF deeme bilxiginnaa yoo dhufee hin jedhu yoo akka itti nama bulchu akka itti sababii warri ittiin nama jijjeessu kam TPLF sun ta'e wanni jijjiirame hin jiru. Wanni jijjiirame hin jiru. Tuni mammaasa sareeni shanillee elmadhu shantamallee elmadhu teennu qorii hin dabartuu jettu sun fakkaata. Tigreellee taate bilxiginnaallee taate Oromoon nam dhugaanis wakiil hin qabaatin nam isaa dhaabbatu hin qabaatin nam isaa dubbatu hin qabaatin yoo ilmaan isaa dubbatu isaa mormitu isaa falmitu manidhaa jiraateetiin filannoon deeme filannoon kun dimokiraatikii ta'a jechuu hin dandeenye. Wanni nuti laaluu qabnu filanuu baatanillee saneen sanumaa jedhan sun taati. Maaliif namni uummataa dhaabbate paartiin uummataa dhaabbate hin jiru. Paartii ilmaan minilik qofatti keessi gale yoo laallees hin jedhu. Izee malaallaan ilmaan minilik warra ilmaan yaad minilik geeggessu innaat taanaan warra ilmaan minilik geeggessu innaat taani Amara National Movement taanaa waan ilmaan minilik geeggessu bilxiginnaan mataan isiitiyyuu warra wanni siidaa minilikiif siidaa Haile Sillaasee Jaappaanitti hojjechiiseetiin dhufeetiin akka nuti sagannu tolchuu Oromoo wanni isii dhaabbate wanni isii wakiilaa hin jiru jechuudha. Filannoon kun undemocratic, anti-democratic, fascistic mootummaa ta'e produusii godha malee wanni tokko kanneen uummata fayyadu hin jiru. Galatoome kan jechuudha filata. Hayyee isin lachuu galatooma wanni isin jettanillee akkuma miidiyaan addunyaa jedhu haalli filmaanni kun itti geggeeffame haala rakkisaa keessatti bakka nageenyi hin jirretti bakka lolli jirutti ta'e jettanii yaaduma warri alaa hubate kana isinillee ibsitanii. Mee yaada tokko gaarii kaaftaniiru Obbo Liban Oromoon filmaata kana keessatti nama isa bakka bu'u yookiin wakiila hin qabu akkamitti bakka wakiila hin qabnetti filmaanni kun filmaata haqaa ta'uu danda'a ka jedhu kaaftaniitu. Gara biraatiin immoo warra biraattuu Oromolleen fakkeenyaaf amma KFO fi ABO'llee kaaftanii jirtu. KFO'n Dr. Mararaa Guddinaa takkuu filmaata keessaa hin beeku yoo wayyaaniin jirtu sanillee yoo yaadag jirtullee yoo filmaanni haga ammaa kanaayyuu ifaan ta'in haga ka ammaa ka jedhamu kanaayyuu hiree itti dorgomanii fi wannoo iftoominna hin qabaatiin sanuuyyuu keessaan hafne amma ufii keessaa hafee warra jedhutu jira. Deebi'iiti immoo akkasumas ABO'lleen ufii keessaa hafanii rakkoo ufii qabaniif rakkoo uf keessatti qabanii bakka lamatti rakkina keessatiif keessaa hafanii malee namni isaan dhogge hin jiru ka jedhu fakkaata. Kanaaf kanumarratti eda'uuf immoo amma filmaata kana warra paartii yookiin garee badhaadhinnaa kana ummanni jaalateetiin filatee ummanni jaalateetiin badhaadhina filatuun kun ka argisiisu yaanni KFO'n deemuun suniif yaanni ABO'n deemu sun akka fudhatama hin qabne warra jedhanii dubbatantu jira. Mee kanaaf isin deebiin maali? Gaaffii ta'e ana kan deebisu feete waan nan mul'ataa yookaan waan beekuun dubbadha. Filannoon dura waan ta'aa ture haa laalluuti. Keessumaa isa nami biyyin dhaqin nami waan biyya ta'aa ture practically isi ta'uu jirtuun argin warra fedhee keessa hafee yaad jedhu fudhachuuf yookaan hin fakkaatti jechuufi hin danda'ama fata. Garuu maalti ta'atu? Bilxiginnaan gaafa OPDO turte maal goote? Paartilee Oromoo ta jedhan cufaa laallu. Paartiin Oromoo gaafa June 2018-2019 kudhanii sadii turte.
kudhanii sadeen sun keessa ABO, KFO, PABO qofatti paartii warra Bilxigginnaatiin warra OPDOtiin hin uumamin. Warri kaan sadeenu warri kan sadeen malee warri kaan cuftinu they are paid. Warri kaffalamaa fitu yoo fiildii bahan warra makiinaan kennamuuf, yoo fiildii bahan warra bajetiin kennamuuf, yoo fiildii bahan warri shufeeriin kennamuuf, allaawaansiin kennamuuf. So warri kuni they are already OPDO malee paartii bilisoota tahanii Oromoo dhaabataa turan hin turre. Warra kan sadeen step by step tarkaanfii dhahuu barbaachisaa ture. Automatically badii xiqqoo tokko ka jaarmaa'ootii hojjetaniin fakkeenyaaf PABO'n durattu dhahamee simpirree kool irraa buqqisan ta'eetiin naafateetiin Obboo keessa hin jiru alaggatame. Ka hafe eenyu ABO fi KFO. ABO caccabsuu fi namooti bitamuu qaban. Mani horii hojjeta. Horii ka hojjeta. Of course yoo ilaalleetiin jenne sababii kennameetiin jedhe Daawit waggaa dheeraa aangoo irra ture. Waggaa dheeraa aangoo irra ture. Aangoo irraa ka'uu qaba. Sabab jedhuun capheetii ABO keessatti. Warri waan kan promotii akka godhan bitame, warri akka horiidhaan bitame malee pirinsipilii ni miti. Pirinsipilii yoo ta'eetiin jedhe hoggana jaarmaa tokko ka jijjiiruu danda'u koongireesii yookaan seentiraal koomitee. Seentiraal koomiteen ABO cuftii waamamee kor tolchanii laafinni dadhabbiin wallaalinni Daawit himamee yoo aangorraa kaafame that is constitutional process to jirru ole it is fine. Garuu namni shanii gaangaappii tolchee muufatee Daawit buqqifnee yoo jedhanii sin jedhani harki diinaati kee jiraa jechuudha. Simply because it is unconstitutional, democratic in turre kanaafi warri bitamet ABO bakka lama fal'aan qood guddaa keessa fudhatee eentu bitee yoo atettee sin jette Bilxiginnaa bite malee namni dhibiin ka jarbituu danda'u hin jiru. Bilxiginnaa bite yookaan OPDO Oromooti bite yoo maqaa Oromoon beektuun himne. ABO ilaalchise kanuma ka jechuu danda'ama. Bitamtoota jaarmaa bakka lamatti gargar cabsee jechuu qofa danda'a. Gar KFO waa dhumnuuti. It is obvious yoo ABO of KFO'n filannoo keessa seenanii Bilxiginnaan automatically indooti. Aangoo keessa hin baati. Namni tokko ka isii filuun jiru adoo KFO fi ABO'n filannoo keessa jiraatanii Abiyyiyoon mana sun keessa hin jiru. Out. So kan hanqisuuf maal ta'uu qaba? ABO caccabsu, KFO naaffisu, namoota yoo filannoo dorgomaniitiin jedhan uummata kan buqqisaniitiin uf gulaan deemuu danda'an manidhaati galchuu geemiin taphatame sun atin nama siin dorgomuu danda'u, nam dubbatee uummata amansiifachuu danda'u, nam dubbateetiin uummata uf gulgalchuu danda'u, nam yaad bilchaataa yookaan akka ranjiin jettutti ruling ideas qabu ka akka Jawaar, ka akka Baqqalee, ka akka Dajanee kana mararaa irraa fuutee mararaan kophaa tante kootti filannoo seeniin harkaaf miilli irraa cirteetiin maaliin deemeetiin filannoo dhaqa. Biiroo isaa cuftee namis waliin hojjetu cuf hiitee mararaan kootti filannoo seen warri jedhu what does it mean? Loojikii hin jirre. So kanaafi Oromoo adoo hin ta'inu ka wakiiluuf dhowwee mootummaa garboonfataatti
Oromoo wakiil dhowwee jechuu barbaada. Ayyee galatooma obbo Amanu'el sanuma irratti mee. Bara 1991 yeroo mootummaan wayyaanee adda bilisummaa waliin ta'eeti mootummaa dargii san cabsee galee haga xiqqoo snap election jedhamu wayitu turte yoo akka yaadattanii. Yeroo snap electionii kana keessatti ilaalumaaf namni yaada dimokiraasii kana yaada filannoo kana akkamitti ilaala jedhanii biyya keessatti ta'ee jennaan bakka baay'eetti warra adda bilisummaa Oromootu vootii argate. Yeroo san warri OPDO illee amma lafaa dhufaa ture hin beekan waan kana. Waan beekanii fi jaalatamni adda bilisummaa Oromoo haga fedhee rakkoolee haa qabaatu. Saba keessatti maqaan isaa kuni baay'ee fudhatama. Obbo Mararaan illee yeroo akka ofii kootitti ta'eeti yeroo elekshinii keessatti galee egaa wayyaaneen tun bakka tolfattee booda filameera. Filamee paarlaamaa keessa galeera. Garuu haa ta'u malee bakka baay'eetti warruma OPDO kanatti vootii fudhatanii achi galanii innillee waa tokko godhuu yookiin jijjiiramallee saba Oromootiif yoo haasa'uu hin danda'u. Yoo inni haasa'uudhaaf, yoo inni gaafachuudhaaf carraa godhu minitii tokkoffaa, daqiiqaa tokkoffaa kennaa fi isa afaan qasaa akka qabsiisaa turan kun seenatu beeku. Viidiyoo yeroo mallas dhuqeeti paarlaamaa keessatti haasa'u speaker of the parliament kajedhan kun yennaa obbo Mararaa yookiin Dr. Mararaa haasa yennaa jedhaniin yoo argitanii jettan daqiiqaa tokko qabda yuun Mararaan waa tokko yaada isaa waa yaada constituency isaa bakka innaa dhufe inni irraa dhufe sanii filatamee waa'ee saba isaatu haasa'uu hin dandeenye dafanii irraa kutan ture. Ummata keenya akkana godhaa saayilensii godhaa turan barasa. Arra hoo maaltu ta'aa jira? Warri Bilxigginnaa nu amma ka jennu warri Bilxigginnaa warri biyya kana hin bulchina jedhaniiti maqaa jijjiirataniiti. EPRDF masantu maqaa jijjiiratee paartii biraa ta'eeti uduun ta'in maqama jijjiiratee as nutti bahee miti. Yaanni isaanii seerri isaanii ka ittiin bulan seera kana bulla jedhanii ka ittiin deemaa jiran hundumtinuu seera mootummaan kanaan dura achi irra kaa'e. Ka irra amma isaan irra wal lolaa jiran kan mootummaa TPLF dhagaa irratti katabamee kanatti achi kaayanii biraa deeman. Silaayuu mootummaan kun utuu jijjiirama saba keenyaaf ka fidu ta'eeti. Jijjiirama sabaaf sablamnoota biyya san keessatti ka jiru jijjiirama barbaachisan uduu ka yaadu ta'eeti. Wanti isaan saba afotti dhaabatanii haasan silaa amma mootummaa kanaa sirrii goonaa jijjiirama finnaa jijjiirama kana keessatti seera biyyaa jijjiirraa sabni kuni namoota isaa sirriitti akka filatu. Baay'eet abbaa fedhee sirriitti akka filatee namni isaa haasa'e yoo akka ta'uuf barbaanna oduu jedhanii haasa'aniiti gaariidha silaanullee abdiin illee hin jira jennee yaadna. Isaan kanayyuu hin goone ka. Karaa tokkoonii mimmiqii dhaqaatii saba Oromoo arrabsa. Akkamitti arrabsaa uummata Oromoo fixuu qabnaa jedha. Warri isa waliin hojjetu hoo sabni Oromoo kunii qurxummii akka qurxummiititti lakkoofsiisee galaana kanaa gossuu qabnaa. Innaa jedhanii galaanni kun kam inni saba Oromooti. Jechooni saba Oromoo kanaa nu mootummaa irra jiraachuu fi saba kanaa ajjeesuu, hidhuu waan fedhe intaluu mootummaa irra caalu barbaachisaa jedhaa jiran. Kanammoo nuu miti ka jedhe haqaaqatti yoo dubbanni isaanumatu jedha afaan isaanii keessaa bahe. Dhugaasin jechuudha. Bakka tokko duwwatti utuu hin taane bakka lamaa sadiitti ta'e kun. Ummanni keenyaa kana hubachuu qaba.
Arra'oo innaa amma olii gad deemanii filannoodhaaf waan dhiyoo kana biyya Jimmatti dhaqee inni haasa'ee hin beektan. Biyya Amaaraa dhaqee Baardaar dhaqee waa inni haasa'ee hin beektan. Waan inni mixii gurraachaa mixii diimtuuti waan tokko keessa ta'ee waldaltee jedha. Waan inni haasa'e hundinuu akka muummichaatti waan irraan eeggatu. Sabni kun mixiin eenyunni? Saba biyya saniiti? Saba Oromooti? Saboota kam mixii ka ta'eet ka wallalaa jiru? Har'a innaa laallu biyya san keessatti erga muummichi kun mootummaa irra dhufe jalqabeeti komaandi poostiin godha. Kutaan hundumtinuu biyya Oromiyaa keessa komaandi poostiitu jira. Benishangul hunduma keessatti komaandi poostii jira. Maal jechoo humna waraanaatiitu bulchaa jira jechuudha. Kanaaf wakka akkanaa kanarratti dhugaadhaanii filannoo geggeessuun hin danda'amu jenna. Ayyee sillachuu galatooma kafaa ollee ta'ee abaa ollee ta'ee jaalatanii odoo hin ta'in uummata Oromootiin waan filatamuu danda'amuuf jarri kun lachuu bara 1991 illee isnaaf elekshinii san laalanii uummanni Oromoo akka abaa'oo jaalatu laalanii jennaan abaa'oo filmaata keessaa akka ba'u godhaniitiin hambisanii. Ammallee akkasuma jarri kun hin filamti Oromiyaa keessatti badhaadhinni hin filamuu hin danda'u odoo jarri kun jirtu ka jedhuun waajjira isaanii cufanii nama hidhanii kunoo Jawaar faallee hidhanii Baqqalaa Garbaa faallee kana hundaa godhuun iyyuu filmaata keessaa hambisuudha akka namni jedhu san jarri kun dhaabbonni Oromoo bakka bu'an kun ufii jaalatanii odoo hin ta'in mootummaa badhaadhinnaa santu keessaa hambisee isaan waliin dorgommii waan sodaateef ka jedhu isin lachuu dubbattanii bee galatooma waan addunyaan jettullee waa'ee filmaata kanaa dhageenne waan isin jettanillee dhageenne mee abbaan warri filmaata kana godhu keessattuu iyyuu Abiyyi Ahmad abbaa cidhaa ka ta'e idaayyichi filmaata fakkeessaa kana gaafa dhiyoo tana dhaqeetiin bashaasha bakka dhalate sanitti filannoo ufii uffilu san waan inni jedhamee haalaallu viidiyoo tokko laalletti walitti deebinaa mee viidiyoo kana haa dhageeffannu achirra san booda yaada irratti kennattan. You can see how it is free and fair election. Everybody is here for free and I hope it will be the best election in our history. Considering the hunger in Tigray, is it time for a ceasefire in Tigray? There is no hunger in Tigray. There is a problem in Tigray and the government is capable of fixing that. There is 130 trillion trees left. Who is in charge? Is it you or President Kutaa? How can you ask me about other country? I am responsible for Ethiopia. I cannot be responsible for us. Pardon me? Not only Eritreans, but also Sudanese are there. But we're working with both of them to finalize our issue peacefully. We're not pushing them out, but we're making it peacefully. I'm sure it will happen. Ayyee dhageeffattan jedha viidiyoo kana dhageeffattan jedhee abdadhaa yoo isinitti dhagahame mee jechuma isaatirraa kaanu yoo tana Abiyyiin kaamatan dhageenna haasofni inni haasa'u akkuma reefa Amanu'el kaasellee waan hin fakkaanne haasaa akka jedhutu jira ammas deebi'aati immoo haasawa namaa hateetiin ka afaan Amaaratillee ka afaan Ingilizitillee ofii fakkeessa plagiarizii godheetiin haasaa akka jedhamu pruufi argisiisaniiru mee haasawuma isaatirraa haa jalqabnu. Maal jechuu isaati filmaa yoo wannoo jedhu you can see how it is fair and a free election. Everybody is here for free yoo jedhu maal jechuu isaati mee akkamitti hubattanii grammatically Ingilizi isaatirraa akkuma taphaatiif mee maal jechuu Obboo Liban isin lachuu Obbo Amanu'el illee afaan faranjii kana sirriitti waan beektaniif maal jechuu isaati. Ummati kun fedhii ufiitiin bahee electionii kun free and fair jedha Abiyyi. You know, waan tokko jira. You can be a communist by choice, but you cannot be a slave by choice.
Community ta'u fedhii tanteerra rarraati. Garbichi ta'u tammoo dirqamuu qabdu malee fedhiin namiin garbu. Namni kun garboonfata. Yaad garboonfata baatee deema. Sura siidaa garboonfataa nu jaara. Garboonfataa nu dhaadheessa. Ummati kun fedhii ufiitiin dhufe yoo jedheetiin jedhu afaan qawwee sodaa dhufe malee fedhii ufiitiin akka hin dhufne si garsiisa. Atiin garboonfata yookaan garbummaa fedhiin filachuun seenaa ilmee namaa ta addunyaa keessa hin jirtu. Ufumaan dhufani. Electionii kun free, fair, democratic. Afaan guutatee yoo jedhu ceeraa fi fokkoo nama hin qabne malee nam rabbi hin sodaanne yoo soobu dubbate rabbi na argaa na dhagahaa hin jenne malee ummata miliyoon 50 wakiil isaa manidhaati guurtee ilmaan isaa jajjabdu yookaan jeeftee yookaan hiitee manidhaati galchitee filannoon kun democratic yet democracy without representation is a it has never existed in human history. Yo Bilxigginnaa Oromoo tajaajila taasise njette tun garbooti Tigree tibeta Tigree hojjetaa turte. Or Tigree TPLF arloltuun tana bira dhaabatteetiin uummata Oromoo qalaa turte. Uummata Oromoo hidhaa turte. Uummata Oromoo ijjeessaa turte. Waan kan Oromoo dubbatetteetiin Oromoo manidhaatti guuraa turte. The best example is Marara. Nama 700 Adaamaatti Adaamaa jedhamti Bishooftuutti hora irratti miidhamee jetteetiin dubbatti jetteetiin TPLF kasaste. TPLF kasaste. Yoo Baqqalee fi Jawaar armanidhaa galchitu. Maani nu buqqiftanii yoo dimokiraasii akkisiin hin ta'in filannoon kun akka dimokiraatik hin ta'in wanni ati gartuun wakiil uummata manidhaa galchitee dimokiraasii isoo dar. Dimokiraasiin hin jiru. Sukkaariin argattu yoo dhaqxeetiin kaardiin buusin. Ashaboon argattu yoo dhaqxeetiin kaardiin buusin. Nami soogiddi malee midhaan nyaachuu hin danda'u. Nami sukkaar malee bunaaf shaayii dhuguu hin danda'u. Kan tolchuuf ammoo warra sukkaaraa fi ashaboo harkaa qabu harka arraabuu qabu. Uummata Oromoo akka inni dirqame harka Abiyyi arraabee fi ashaboo fi sukkaara argachuuf malee akka filannoon kun dimokiraasii isaa hin fiduu hin dandeenye hin beeka. Akka harkufee akka ganaa harkatan ufee beeku kana akka filannoon kun Oromoo uumuun finne beeka. Garuu midhaan nyaatee jiraachuu fi ashaboo qabaachuu qaba. Araadu ofirra dhuguuf, qorru ofirra dhuguuf, sukkaara argateetiin buna dhuguu, shaayii dhuguu qaba. Ilmaan isaa ganam yoo kaateetiin mana tamaarii deemti shaayii wayii dhugdeetiin deemuu qabdi. Kanaaf sukkaara kanaaf, zayitii tanaaf, ashaboo tanaaf jedheetiin dhufeetiin Abiyyii waraqata buuse malee dhugumaan garbummaa Abiyyi baatee deemuun garbummaa Abiyyi uummata Oromoo raffa'uu deemuun tun Oromootti mi'ooftee Oromoon jaalatee dhufeetiin achitti hin buufu. Yeroo uummati tokko manidhaa jiraa yoo asette dirqama should not be behind the bar. Manidhaa wayinii keessa galuu hin qabu. Sodaateetiin jilbiifachuu hin danda'a. Guyyaa eegachuuf. Sodaateetiin waan isaa hin malin tolchuu hin danda'a. Sodaaf arra Abiyyi sagalee dirqamee buuse malee fedheetiiniti. Nami naannoo inni interviiwutti kenni sun
kees ummati ruumi sun seenuu danda'u ummata akkamii asettees hin jette 99.9% miseensa OPDO'ti. Inni waan fedhi yoo kijibelle nami wajjin hin jiru. Why? Because gooftaa warraa isa. So kanaaf democratic. Matanam nyaata yoo democratic jedhanii dubbatu the right to elect or not in mirga ummataa ta'e dirqamaan mana irra deemtee dhaantee arrabsitee hiitee mircaa xaabaa geessituun democratic jechuu hin dandeettu. Fakkeenya tokko sii kenna. Gujiin lixaa keessatti maaltu ta'e? Adoo filannoon hin gahin kaardii filannoo bilxiginnaan filamte jedhanii birtumaa fi kaardii irraa guuranii korojoo keessa guuran. Is that democratic? Is that democratic? Democracy akkasi. Democracy abbaan ebelu fuul midhaagaa jedheeti miti ka filatu. Ebelutti yaadi midhaagaa qaba. Ebelutti malkaa nu ceesisaa. Ebelutti bultii teen nu jijjiira. Ebelutti ilmaan kennaa hiree bal'oo durana banaa fi qawween sodaachisaa kilaashiniin sadafi kilaashiniin dhaanaa yoo feete kaardii filannootiif birriirra guurrachaa dimokiraatik akkamiin ta'uu danda'a? Addunyaan akkamiin yes forget situation mili conflict waraana waan jira sun forget dirqisiiftee mana baaftee akkamiin filannoo godhuta. What has happened in Shashamane? Shashamane maal ta'e? Ummati dhaanameetiin manaan baheetiin akka inni filu godhame. Poolisiin man irdeemte balbal dhaante man bansiifte abbaa warraatiif warraa ijoollee gannisii 15 ga'e dhaanteetiin mircaa xaabaa geesseetiin buusa. Bilxiginnaa buusa. Kana dimokiraasiin are you sure kun dimokiraasiin kana fakkaata? Nama dhaantee manaa fiddeetiin fiili jetteetiin filachiisuun yookaan harka qabdeetiin korojoo keessa akka inni waraqatu buusu tolchuun dimokiraasii. Kana dimokiraasiin yoo dimokiraasiin fakkaata addunyaan badde jechuudha. Addunyaan hin jirtu jechuudha. Lafa dimokiraasiin jira fakkeenyaaf filannoo dheengaddaa Biden filanii keessa qood fudhadhee jira. Nami ebel filinaan jedheen jiru. Yoo fedhe Ripaabilikaanii fila, yoo fedhe Dimokiraatii fila, yoo fedhe Indipendentii fila, abbaa fedhe fila. That is what democracy is all about. Your choice. Kan namni tokko kanatti irrinaa jireedheeti murteeffatu malee taatiin namaa murteeffate ebelu dhaqee fil yookaan sukkaariin argattu namaan jettuu miti demokiraasiin. Abiyyiin kijibe malee warri filannoof dhufu sun cufti sukkaara zayitii ashaboof dhufe malee isi filuuf hin dhumne. Yoo waraqaa sun hin deebisin ashaboon hin jirtu. Yoo waraqaa sun hin deebisin zayitiin midhaaniin bilcheeffatan hin jirtu. Yoo waraqaa sun hin deebisin sukkaariin hin jirtu. So yoo wanni kun hin jirtu bultiin uummataa jeeqamtee jechuudha. Bultii man ufi jeequu diduuf waraqaa sun kennaniitiin waaqni waan nu tolchu jedhanii waraqaa sun deebisan malee it's not because democracy yookaan filannoo sunitti amananii fi diqqootti dheeraadhaan fakkaata fayyaa ta'e. Ayyoomaa miti galatooma mee Amanu'el kanuma irratti mee loojikii inni itti gargaarame halaal nama amansiisuuf filmaanni sun filmaata haqaatii fi walabaa ta'uu fi haqaa ta'uu argisiisuuf wanni inni itti gargaarame nama baay'inaan nama achitti argame kana kunuun argitanii akkuma argitan kana ummanni bahe kun fedhii ufiitiin bahe tolaan dhufee kanatu argiteetiin filmaata kana haqaa godha jedheetiin itti gargaarame. Akkuma amma Liban jedhe kana namni achi dhufe kun tolaan dhufuuyyuu maal hin beeyna. Ka isaa dhufe ta'uu maal hin beeyna. Akka argamutti dubartoonni alaa ililchitu suni isaaf ililchan.
isaaf Abiyyiif ililchan malee warra filmaataaf fannoo miti argitee achitti deebiiti immoo waraanatu umarseetiin argitee biyya filmaanni wannoo jedhu waraannu yuunifoormii namni uffatee bakka filmaataa sanuu ga'uu hin qabu sila. Waraanaan eskoortii godhaniitiin kaameraa fannoo godhan. Mee loojikima inni itti gargaarame kana baay'inaan namni achitti argamuun filmaanni sun walabaa fi argiteetiin ka haqaa ta'uu argisiisa. Mee kanumarratti yaada keessa. Duri nama yeroo mootummaa dargii biyya sanii baay'ee yaada mootummaa dargii. Utuu yeroo sanii warri darga kunniin koroneel maal jedhanii utuu bakka tokkotti hin dhiyaatiniin dura warri afoo deemutu jira. Warri afoo deemu kun maal jedha ijoolleedhaan namoota karatti baay'ee jiran harka dhayaa jedhan. Ililfadhaa harka dhayaa namichi haasa'u kun dhufee jedhan. Kunillee kanarra waan fagaatu miti. Biyya isaa jira. Biyya keenyatti namni ijoolleen xixiqqoon faranjii ennaa argite akkuma girrisaa kana yaatee in ilaalti. Maaliif nama adii waan fakkaateef. Har'a hiyyummatu jira biyya san keessa ijoolleen xixiqqoon baatee horii naa kennu warra jedhuntu jira. Inni dhufeedhaa fi namoonni inni isaa waliin deeman sunniin afoo bayanii ummata kanaan gadi bayaa. Muummichi dhufaa jira. Harka dhayaa. Ililfadhaa. Nugusatu dhufaa jira jedhanii himuu ni mala. Kun jechoon ammoo ummanni achi dhaabateeru sun hundumtinuu isa fila jechoo miti. Hatta biyya sa'aatii keessaa dhufeera kun amma warra jimma keessatti waan ta'e biyya achi itti guddadhe waan jedhuuf. Sabni kunillee haga fedhellee waan inni jedhu kanaan yoo itti namanne nama isaaniitii achii baay'anii ilaaluuf hin dhufuu ta'a. Kan jechoon ammoo isa filatanii miti. Karaa dhaabatanii amma dubartiin isa gaafate tun nama biyya saniitiin nama biyya alaadha afaan ingiliziitiin gaafate. Kun hundumtinuu kaasirra dhaabatanii sibiila jettee yaadda. Kun hundumtinuu nagaan as baheeti filannoodhaaf dhiyaateera jettee gaafate. It's going to be a free and fair election. A good example. Akkamitti free and fair election ta'a biyya command postiin bulchu keessatti. Militariitu bulcha. Ajaja waraanaati zooniin bulcha. Command postiin bulchan bakka hundumaa. Oromiyaa keessa har'a namni hin du'aa hin hidhamaa. Tigiree keessa beelatu jira namni du'aa jira. Haga fedhanillee mootummaan wallolaa jira haa ta'an malee beelatu jira. Mootummaan kuni biyya Sidaamaa saba Sidaamaa gaafatanii jennaan haqa isaaniitiif nullee kutaa taana jennaan dhaqanii nama meeqa fidhan. Dhiiska Oromiyaa keessa amma. Biyya Oromiyaa keessa biyya Shaangul kana keessa uummata kuush uummata kimaali. Haqaatuma jira. Kanaafi namichi fakkeessuudhaaf namoota achi dhaabateeru san isumayyuu hundumayyuu dumudhisanii jettu. Uumma xiqqoo wayii mul'isanii kanaa jedhama. Kun argine nama meeqa akka achi jiru. Nama isa bira jiru nama xiqqoo wayii argine malee waan baay'inaan wanni argine jiru. Nama kumatti isa dhaaluudhaaf yookiin filannoof dhaabateeru argina. Akkuma obbo Liban jedhe kanatti garuu first hand information nu qabnu mana irra deemaatu warri kaadiree paartii badhaadhaa mana irra deemaatu korojoo qabatanii nama mana kana keessatti nama meeqatu gala jedhanii gaafatu. Baadiyyaa kana keessatti nama 4 nama 5 yoo jedhanii maqaa isaanii irratti guutanii as keessa kaaya jedhanii. Filannoon akkas taate. Umriin hin gaafatamu seeraan silaa umriidhaan nama 18 oliitiif filamaa rejistarii ta'uu qabdaa silaayii. Laakkamuu qabdaa kun hundumtinuun ta'u ijoolleellee fuudhaa maqaa isaanii keessatti achi guutaa inni nu jedheera nu dhibbatti waggaa 10 mooneerras jedheera. Kun jechooni nutu filama wanti fedhellee galuu abbaan fedhellee galuu nutu filama. Kun jechoon ammoo sabni keenya gowwaa miti jechuun hin beekanii. Har'ammoo dirqii ta'eetu wanti isaan keessa darbaa jiran. Kanuma isin jechuudha.
Baay'ee galatooma anillee jecha isaa san irratti akkuma qoosaa jechumaa fi akka inni dogoggora afaan Ingilizitiin godhe argisiisuu fi naan galle mee maal jecha ka jedhee fi everybody is here for free jedhe. Maal jechaan everybody is here for free jechaan wanni freely dirqiin giddiin hin dhufne jechuu barbaade akka waan namni dhufe sun waa tola firii argachuuf dhufetti dubbate jechuu akkuma taphaawannoo jechuu fi san bira haa kunnu mee ammallee tama inni jedhe san irratti tama inni achirra jedhe san irratti haa haasofnu. Obbo Liban hin sobee jettaniiru. Amma gaafin lammataa kan isin gaafatte Tigraayin beelatu jira gargaarsa barbaachisaa jettee gaafannaan ofirratti ilaaleetiin Tigraayin beelli hin jiru rakkotu jira jedhe. Tigraayin maaltu jira rakko jira moo akkuma inni jedhu hin soba moo rakkomatu jira moo beelli hin jiru mee akkamitti fudhattan deebii isaa sana. You know, Tigray akka inni jedhutti, you know, akka inni jedhutti Tigray beeltiin jirtu rakkootti jira. First of all, afaan Oromootiin rakkoo jechuun maani? Afaan Amaaraatiin chiggir jechuun maani? Afaan Ingilizaatiin problem jechuun maani? All these are general jechoota babal'oo. Beelti rakkoo, waraani rakkoo, dhukkubi rakkoo, dheebuun rakkoo, oolaan yoo bokkeenni dhukkubi rakkoo, wanni nyaatan baduun rakkoo, barnooti hammaachuun rakkoo, fayyaan uummataa tajaajilamuu dhabuun rakkoo. It is a very broad statement. Jecha bal'aa Tigraay rakkoo jira yoo jenneetiin jenne jecha bal'aa. Akka isaatiitti rakkoo wanni inni jedhu waraan isaatiif waraan ilmaan Tigreettitti wal lola. That's all. Achiin duuba wanni biraa hin jiru. Beeltiin hin jirtu, dheebuun hin jirtu, nadheen ilmeen dubrata gudeedamti hin jirtu, namni nagaa ka qawwee harkaan qabne, ka waraana harkaan qabne, ka du'e hin jiru. Wanni jira waraanaa, waraan jiru, waraan lamaa wal lolu jechuu barbaade. Dhugaarra guddoo fagoo. Dhugaarra guddoo fagoo. Tigraay keessa rakkoo hedduu jira. Hospitaalii saamamee ona. Qorsi keessa hin jiru. Meeshaan namittiin wanni maran keessa hin jiru. Doktorooti keessa hin jiran. Nersooti keessa hin jiran. Onumaan duwwaa dhaabata. Sun maaltu uume? Waraana Eertiraa kanneen alaa yaammatetti uume. Dubartii gadoodam ijoolleen waggaa 10 ijoolleen dubrata waggaa 12 tanami ati ilmee dubraati jedheeyyuu nami qalbii qabu nami fayyaa qabu ati ilmee dubraati jedhee ilaaluu laal nami gan 10 fi gan 12 ta'iraaf dubru ta'uu isitiyyuu nami mil'atee hin laal hubachuuyyuu hin feene yoo isiin gudeedamtu Abiyyii sun problemii miti. Suwwamuun bane. It is okay. Ijoolleen sun reebsi taatullee. Dubartooti sun reebsi taatullee. It is okay for him. Rakkoon jirtu maali? Waraan isaatiif waraan TPLF ka wala dhutti rakkoo. That is what he said. Nyaata mootummaan gargaaruu hin dandeettii jedha. Ka addunyaan alaatti kenniteyyuu akka inni uummata qaqqabu gufuutti taa'aa jiru mootummaan uf dandeettii jedhee dubbachuun eenyu gowwoomsu yoo of gowwoomsuuf yaale malee wanni akkas hin jiru. Wanni akkas hin jiru. Midhaan uummataa ergan gootara keessatti shameetiin dhiyootan Facebook irra dubbataa hin turre. Oromiyaa keessatti tuulamee Oromiyaaf hin ergamne Tigraay ergame maaniif hin ergin maaniif hin fa'in. Look, ummata systematically ijjeesa
rakkoon jirtu jechuu hin danda'amu. You know, the worst thing wanni namni hin hubanne Nazi Germany ilmaan Juu concentration campii geessite beelaan dhukkubaan akkasiin ummata 6 million of them. The same fascists in Ethiopia. Fascistooti Ethiopia ammoo ilmaan Tigraay beelessuudhaan dawaa irraa kutuudhaan waraanaan nagaasii dhowwuudhaan ijjeessu jirti. This is fascism. TPLF wamuun balleessinee jenneesin TPLF falmuufi miti. Dhal ilmi namaatiif falmina. Yoo dhal namaatiif falminu ufii falmannaa jechuudha. Namoota bor Oromoof dubbatan uumuu jirraa jechuudha Tigree dubban. Wanni nu maaniifi ummati Oromoo aadaa isaatiif seera isaatiif ilmeen namaa cufti kabajaan ulfinnaan jiraachuu qabdiidha. Amantiin ilmaan Oromoo sun yoo Gabra Kidaan namijjeese gochi Gabra Kidaan cuftinu namijjeeftin jettu Oromoo Gabra Kidaan namijjeesetti malee. Yoo Fayyisaan namijjeese Fayyisaan namijjeese malee gochi Fayyisaan keessa dhalate cuftinu namijjeesin jettu. Nafxanyooti Abiyyii dabalatee yoo nami Tigree tokko balleesse uummata Tigreetii waa balleessedha. Maan jechuun mentality hatred jibbaa ka ummati sun adoon ummati akka ummati biraa ilmeen namaa biraa naasuu hin horanneef tolchuuf maal jedha Tigraay rakkoo jira malee beeltiin jiru. Nami waan nyaatuyyuu dhabee nami 350 beelaan dhumachuufi jette mootummaan gamtoomaa addunyaa yookaan UN taa'ee iyya. European Union taa'ee iyya. Mootummaan Ameerikaa nami haganaa beelaan dhumachuuf Tigraay keessatti gufuu rakkoo uummatii mootummaan Itoophiyaa uumeef dhumachuu jirti. Nami kun dhumachuuf deemaa jira jedhaniitiin iyyuu jiran. Inni ammoo as gargaleetiin rakkoo jira malee beeltiin jirti. Nami yoo xiyyitiin hin du'in rakkooniti. Biyyi tanatti ilmee namaa dhiisi sareen lafnu jiru tanatti ilmee namaa dhiisi sareenuu simpirreenuu yoo dooteetiin arganii maani sababi sareen tun dooteef maani sababi simpirreen tun dooteef jedhaniitiin cinqamanii dhukkubsuun barbaadanii dhukkubni sun akka simpirree biraa dhibiin hin jeemne akka saree biraa dhibiin hin jeemne falitti barbaadu. Abiyyi ammoo ilmaan Tigraay ka beelaan dhumachuu jirtu ilmaan Tigraay ka xiyyitiin dhumachuu jirtu rakkoo jira malee beeltiin jirtu. I am really akka ilmee namaa tokkotti waan gurraan dhaga'u ani hin fedhuuniti. Oromoolleen tan beekuu qabdi. Fakkeenyi biraa sii kenna akka Oromoo irra dhaqqaba. Waraanni ABO kibbi keessatti Gujii bahaa keessatti jabaatennaan maal godhan? Gujiif Booran akkan tarta radfiin akka hadiidi baaburaa furgoo baaburaa akkan salphiin qophachiisan. Akkas jechuun maali? Lafti sun gammoojji. Biyyeen top soil nu jennuun happy. Yoo laf tokkotti itti guddatan maal ta'e dhalate? Marratti hiddi marraatti buqqaa. Lafti sun qullata. Yoo lafti sun qullata hin jedhu bardhuuf horiin marri nargatu. Horii yoo marra dhabees hin jedhu hin du'a. Yoo du'ees hin jedhu ummati sun hin hiyyooma. Ummati sun hiyyoomees hin jedhu hin du'a. Oromiyaa keessatti akkan hojjetanii Tigraay keessatti waan biraa hojjetan. Oromiyaa keessatti dubartiin hin guduudamne jechuun hin dandeenyu. Nami hin ijjeefamne jechuun hin dandeenyu. Kibbi keessatti nami in public ijjeefamee jira. Wallaggaa keessatti nami in public ijjeefamee jira.
shawaa keessa guyyaa guyyaan malaan ijjeessuu jiranii, Harargee keessa malaan ijjeessuu jiranii, Shaashamanneetti akkas malaan ijjeessuu jiranii, everywhere du'a jira. Tigraay keessa du'a jira. Walloo keessa du'a jira ilmaan Oromoo. Ilmaan Beenishangul akkas dhumachaa jirti. Probleemiin tun collectively ummata gana ga'u kan Tigraay illee dabalatee ummata gana ga'u kan jireenyi isaa jeequu jirti. Abiyyi ammoo as gargalee rakkoo jira. Rakkoo jira malee beeltiin jirtu. Beeltii achi dhiisee Arsiiyyuu lafa qamadii biqilchitu keessa jirti. Why do you go to Tigray? Arsiiyyuu keessa beelaa jira. Lafa qamadiin akka marga biqiltu keessa beelaa jira. Because ummati nagaan qabu ganamaa galgal wal gahii amanii ganamaa galgal kan balleessiteedhanii hidhanii xaa'oo or fertilizerii yeroon hin dhiyeessanii fi achi dhiisee Arsiiyyuu keessa achi keessa beelaa jira. Why do you go to Tigray? Arsiiyyuu keessa beelaa jira. Shawaa keessa beelaa jira. Booranii beelaan dhumachuu jira. Gujiin beelaan dhumachuu jira. Wallaggaan beelaan dhumachuu jira. The same problem in Tigray. Carbon copy. So yoo laallee hin jennu wanni mootummaan Itoophiyaa amma ta'aa jirtu kuni waan guddoo sirrifachiisa. Waan sisuu kanneessa. Ilmaan Tigray du'uun isii qofaa miti. Ilmaan uummatii Itoophiyaa du'uu jira. Du'u kana immoo warri garaa ofiitii bulu hin argu. Kagari lafa ka'eetiin what is America after all siin jedha. Really? What is America after all? Guddoo sin dhibu. So rakkoo akkanaati jira. Rakkoo ilaalcha qofa don ta'in rakkoo beekaa uummata fixuuti jira. Obboleessi kiyya. Arsii dubbachuu Tigree dubbachuu dhiisi. Arsii lafa qamadiin akka maalsaatti biqiltuu beelaa jira. Galatoome obbo Libaanii dhugaadhaa barana keessattuyyuu barrillee badee caamas rakkoo adda addaatiin uummanni baay'ee beelaa jira bakka biraatitti illee akkuma jettani. Amanu'el gaafima kana irratti rakkoo jira moo beelaa jira Tigraay keessa? Akkuma obbo Liban jedhe rakkoon waan guddaa qaba of keessa. Beellis rakkoo. Duunis rakkoo, lollis rakkoo, diinagdeen baduun rakkoo, waan baay'ee. Sababa Tigraay keessatti amma rakkoon galee biyya biraa keessa rakkoon hin jiru jechuu hin dandeenye. Maaliif biyya tokko keessatti kun hundumtinuu walittidha. Har'a wattaaddaroota loltoota achitti bobbaasaniiran kana ennaa tokko miidiyaan biyya alaa kun ennaa isaan irraa dubbii fudhatee yoo dhageettu uummanni kuni lolaa jiran mootummaa Tigree kanaan loluudhaaf dhaqan. Garuu isaanu mataan isaatu rakkoo keessa jiran. Maaliif nyaata hin qaban. Warra isaanii dugda duubatti dhiisanii dhufan. Faamilii isaanii jechuun ijoollee isaanii abbootii isaanii mindaan hin kafalamneef. Kun ammoo rakkoo guddaa. Beeliyyuu bakka isaan dhufan san irratti warra isaanii fixe jechuudha. Yoo mindaan warra loltoota kanaaf yoo hin kafalamne jechuudha. Baay'ee si ajaa'ibsiisa garuu afaan guuttateeti. Bulchaan biyya tokkoo rakkoon hin jiru jedhee yommuu haasayu ati yoo hin qaanoftaa. Nu amma nama polotishaanii miti yookiin inni nama biyya geggeessaa jiru warri biyya alaatu kana ilaalanii rakkoon hin jira. Biyya kana keessa rakkoon hin jira. Rakkoo kana filmaata itti godhuudhaaf maal godhaa jirtan? Rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru jedhe. Lolli kun rakkoo baay'ee fideera achitti. Har'a mootummaan akka mootummaatitti mindaa hin qabu. Hin kadhata ganamaa galgala. Zuumiin uummata biyya alaa jiran kana fundraising nu godha doolaara kana barbaadna biyya alaatiin nagadachuu dadhabnee jedhanii kan. Ammoo akkamitti namni hagoon mootummaaf miliyoonii wayii akka qopheessaniif ani hin beeku. Garuu inuma kana.
mootummaan Ameerikaa biyyi keessan sirriitti deemaa jiru. Mee karaa nagaatiin haasa'aatii rakkoo isin keessa jirtu kana fixaa. Beelatu dhufaa jira. Namni du'aa jira. Rakkoo hin taane isin keessa gala jennaani. Woo jedhanii iyyanii namni mootummaan biyya alaa waan keenya keessatti galee akkana godhaa jira jedhanii uummata kakkaasu. Kun dogoggora guddaa. Biyya san keessatti akkuma obbo Liban jedhee rakkoo guddaatu jira. Hidhamuun, du'uun, beelli, dubartiin irraa akka namummaa isaanii dhabutti. Warri kanaan dura mootummaa irra ture, warri TPLF biyya isaanii ijaaratanii turan. Maaliif mootummaa irra turan? Small scale industry, wanti xinnoon tukkiin industiriin xixiqqoon biyya isaanii keessa turte. Sun hundumtuu har'a saamameera. Eenyutu saama? Warra biyya alaa dhufe kana. Mootummaa Tigiree cabsuudhaaf kan dhufe mootummaa Eertiraa. Akkuma dur biyya keessa innaa 1991 galanii waan hundumaa madoo shaayii uduun hamne saaman kan biyya isaaniillee saamaniira. Kun rakkoon eenyu irratti dhufa. Biyyuma keenya guddoo san keessatti saba keenya guddaa san irratti sukkaar sooqidda kurraazii ibsaa waan hin jiru waan biyya san keessa. Ijoolleen waan ittiin katabattu hin jiru. Mana barumsaa silaayyuu banaadha. Qorichi tokko biyya san keessatti hojjetama jedhanii hin argine garuu sun hundumtuu waan daaraa ta'eera. Kun amma rakkoo biyya keessatti fidu. Yoo qorichi dhabame hospitaalli duwwa jechuudha. Mental anguish jedhan hoo mootummaa rakkoo mataa namarratti fidu. Abbootii haawwotii ijoollee xixiqqoo bara baraaf isaan mataan isaanii sirrii hin ta'u jechuudha. Lola kana keessatti. Generation haga generation loluma keessatti guddattaa, loluma keessatti dhalattaa, loluma keessatti duuta. Rakkoon guddaan kana caalee hin jiru. Karaa kiyyaanii xiqqoo warri isallee advise godhan kun akka itti dubbatu kanas waa'ee siyaasaa akka itti dubbatu jira. Uduu isa xiqqoo uduu advise godhaniiti, uduu itti himaniiti silaa dhageettiin uduu jiraateetti gaarii ture. Garuu akka itti jedhamu san sirrii miti. Rakkoon hin jira, rakkoo guddaatu jira, beelli hin jira, beelli sun rakkoo. Ayyee obbo Amanu'el mee achumarratti simatti deebi'a obbo Amanu'el. Waa'ee waraana Eertiraa kaaftee jirta. Waraanni Eertiraa isin durallee 91 keessallee Oromiyaa keessatti waan maraa akka saamuu nama akka ajjeesuu fi balaa gaagama adda addaa akka uummata irraan ga'u kaaftee jirti. Ammallee waraanni Eertiraa biyya keenya keessallee Tigraay keessallee jiru akka jiru beekamaadha. Mootummaan yeroo dheeraadhaaf biyya kiyyaayyuu hin jiran jedhee waakkataa ture. Amma intervima BBC'n amma gaafa filmaataa san goote san irratti waa'ee waraana Eertiraa gaafatti. Waa'ee waraana Eertiraa hoo jettee gaafannaani maali situ itti gaafa waraana Eertiraa situ itti gaafatama moo Isaayyaasitu ajaja kamtu eenyutu itti gaafatama waraana kanaati jettee gaafannaani maaliif na gaafattaa waa'ee biyya alaamaa na gaafattaa jedheeti wannoo jedhe. Waraana Eertiraa ka biyya inni hin bulcha itti gaafatamaan ana jedhu keessatti nama ajjeesu, nama saamu, waan argeetin jedhe buqqisu dubartii gudeedu inni akkamitti itti gaafatama hin qabne maana gaafatama akkasii jedha. Mee jecha san akkamitti ilaalta? Ammas immoo deebi'eetiin Eertiraa callaayyuu miti Sudaan illeen hin jiranii darbineetiin dhiibneetiin hin baafnu haasawaan dubbii keenya fixannaa waan akkasii. Mee akkamitti ilaalta waan waraana Eertiraa waan kaaftee fi inni illee waan kaaseef jecha sanumarratti Amanu'el. Mee ilaali mootummaa tokko keessatti mootummaan biyya alaa dhufeeti abbummaan ittiin naa dhagayamu. Mootummaan Eertiraa kanaan dura mootummaa hama jedhaniiti lolayyuu namichumtu biyya bulchu kan lola dhaqeera isaa waliin lolluuf. Darii baddaame maal jedhan san irratti achittuu dhaqee loleeraa jedhe inni gaafa badhaasa noobeelii sana fudhatutti. Wanti akkasii biyya kiyya keessatti akka deebi'ee argamu hin fedhe. Har'a immoo warruma inni isa lolaa ture warruma inni
Yuunifoormii uffatee lolaanii ture san as yaamee koottaa jedhee kumatti keessa galchee uummata kana fichisiisee deebi'ee ammoo har'a innaa gaafatamu ani hin beeku jedha. Mootummaan tokko mootummaan alaa tokko biyya kee keessatti galchite akkamitti ani hin beeku jedha. Kun soba guddaa. Soba guddaa. Kun uf sobuu duwwaa hin taane saba keenya sobuu hin taane international community akkuma jiru sobaa jira jechuudha. Hin beeku isaan maal ibsatan ayidiin illee argu miidiyaan illee dhaqanii arganiira lafumarrattuu makiina. Militarii Eertiraa akka achi keessa jiru beekama. Innin tiyyuu mataan isaa haga dheeraadhaaf hin jiran jedhee booda irratti hin jiru jiranii galaniiranii nu bira dhaabatanii lolaa jiran jedheera. Isumata soba argitee mootummaan tokko soba haasa'uun gaarii miti. Kana jechuu isaatiif dubartittiin tuni gaazexeessittii gaafattee jennaan eenyutu bulchaa jira jennaan what do you mean jedhee gaafate. Maal jechoo keeti? Anatu bulchaa jira jechuu isaatiif maalree ka eegaatti bulchite biyya kee keessatti mootummaan alaa maal godha? Eenyutu itti gaafatama? Jennaan isanillee hin deebifne. Silaa isatu itti gaafatame maaliif isatu koottaa jedheen. Isaayyaasiin uduu inni gaafachoo dhabaateetii mootummaan Eertiraa cadhisee wattaaddaroota isaanii loltoota isaanii gaditti hin naqu. Isumatu koottaa na bira dhaabadha uummata kaniin fidha jedhee yaameera. Ka Suudaanii ammoo hoo Suudaan illee hin jira jedhani. Suudaan lafa kiyya hin deeffadha jettee fudhatteerti lafa boordarii amma international boordarii jedhan kana irraa lafa haga horii fudhatteerti mootummaa empaayer Itoophiyaa kana irraa. Kanallee inni sabatti illee baasee wanti dubbate hin jiru. Akkamitti mootummaan biyya alaa lama biyya kee keessatti galee cadhista. Baay'ee nama dinqisiisaa garuu akkamitti akka biyya bulchuun dhugaa waan baay'ee garuu akkitti haasoftullee gaazexeessaan yeroo kun yennaas gaafatanillee responsibility fudhachuu qabda. Hin jiran jedhee amantiin. Uummanni kun hin jiranii garuu yeroo isaanii eeggatanii hin bayyootu jedhaniiti deebii tokko. Garuu inni amma waakkataa jira. Yeroo duraa waakkateera har'a immoo qabamee jennaan nan gaafatinii hin jiruu anaa miti kan itti gaafatamu jedha biyya isaa keessatti. Deebiin inni deebisee anaa miti kan itti gaafatamu warri Suudaaniis warri Eertiraas hin jiranii irratti hojjannaa jedha. Kanaaf dhugaa xiqqoo nama akkamitti foreign poolisiin isaanii akkam akka ta'e xiqqoo nama dinqisiisaa sanarratti komentii godhuu hin danda'amu.